akkam jirtan nagaa fayyaa jirtanii hundi keessanuu jechuudha. I hope sagalee kiyyanii dhaga'amani. Sagalee kanaan jijjiiree jira irraa wanni tokko yoo dhaga'ame sagaleen Facebook keenya cufuun danda'ani abshir warra Facebook reesine jirra na Facebook khanaami habba dilaqamna rakkoon hin jiru warra Facebook allee baranii jirani is a false allegation fake allegation akka report godhani homaa cufuun danda'ani abshir I hope sagaleen khiyanii dhaga'ama amma waan addunyaan irra jirtu isin hundinuu ni arkitanii akka haarawatti wanniin isinii himuun jiru Abiy Noobeliin isaa irraa fudhatama yeroo gabaabaa keessatti Abiy akka Mangistuu Hayilamaariyaam Zimbabwe galetti Asmaraa deema. That is his plan. Asmaraa deema. Oromiyaa keessatti nama 1,000 olitti ajjeefame waraana isaatiin haga amma nama 350 waan akkasii san zaggaban warri biyya araa jechuudha. Garuu 1,000 olitti dhume gana arkuuf ta'isan. Ijoollee Oromoo irratti lola labsee ummata Oromoo irratti lola labseet ummata Tigraayitti nama manguddoo ergataa ture jechuudha. Laal kana nama 1,000 olitti ajjeefame Oromiyaa qofa keessatti jechuudha. Civilian ummata civiliani nama 1,000 olitti ajjeefame. Internetiin cufaadha wanti tokko sunuu khasuuraan hin ka'in warra telefoonaan achi nutti himanii jechuudha. 1,000 olitti ajjeefame yeroo ammaatitti Oromiyaa keessatti jechuudha. So Haacaaluun hin duune hidhaan taatu hidhaan qoraasuma dhiiraati. Dhiiraattu hidhama. Hidhaa bira dabreeti manni barnootaa hundi mana hidhaa ta'ee jira. Manni barnootaa achi keessatti wali guuran ijoollee jechuudha namichi kun. Koronaan nama 100 fixe biyya san keessa 100 ni gaha. Guyyaa 5 keessatti nama 1,000 oltu ajjeefame waraana Abiyyiin. Nama 1,000 ol ka ajjeefame biyya san keessatti jechuudha. Waraana Abiy Ahmediin 1,000 oli. Sigalee kana addunyaan mee internetis cufeet waa hunda cufeet haga yoom kanaan itti fufa namichi kun mataan fayyaan qabu. Inni nugusummaa isaasan internetii cufee Oromoo bakka inni nama 100 200 akkana ajjeeseetiin sanboodaan isaan dhaaba jee ture. Xiinxaltoota ilmaan Oromoo Jawaar warra akka Baqqalee Garbaa ilmaan Oromoo hidha guuree jechuudha. No. This is not gonna work out. Abiy eenyu harkatti lal. Abiy nafxanyuma inni ar'aan tana ummata Oromoo fixuu fi tanattu isa ajjeesu ta'a. Hin turtu dhiigni ilmaan Oromoo moo lafan batu. Dhiigni ilma Oromoodhaa tan lal nama 1,000 oli ka du'e akka telefoonaan gartee reeffi tuulame lafarra reeffi tuulame jechuudha. Ka itti dhukaasu akka jirtu loltuun ummata nafxanyaati waraana Daani'el Kibratii fi Abiy erganiidhaa jechuudha. Ka ilmaan Oromoo irratti dhukaasu hinafne namni sanitti nama fixanii jiran siyalee kana osoo arku ka asirra bahee abbichuu fi abbiyyuu nuun je'u kanaattu garaa nu gube nuti. Freedom is not free. We know this. We won't stop.
Haacaaluu bar masaraa mootummaa yaameeti waan barbaaddu argadhu ka biyya bulchaa jiru Oromoodha. Kana booda waggaa 10 itti aanuuf anatu bulcha ummata narratti hin kaasinii jeen. Yoo kana boodaan immoo ummata Oromoodha kanarra kaasu taate irra siin dabruu jeeta Haacaaluu ajjeese jechuudha. Haacaaluu eega ajjeeseen boodatti ummata Oromoo hidhatti guure. Jawaar Faasilaa ajjeesuuf turan beeytanii maal godhani gaafa san gaafa Jawaarii fi Baqqalaan reeffi akka Amboon deemne godhame OMN himaa ture live streaming. Mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis bilbileeti irratti mari'anna je'iti yaamii jedheen bakka aadaa fi maalii Oromoo turizimii maalii bakka jedhan sanitti yaamsisee jechuudha. Yaamsiseet Shimallis achi yaamee jechuudha. Hidhannoo guutuu wajjin wardiyoota isaa wajjin achi seenanii mari'annaa jedhan irratti akka Haacaaluun Finfinneetti awwaalamuu fi kaan jechuudha. Yeroo kana waraanni dhufaniituma federaalli qawwee uummataan qawwee hiikadhaa walitti dhufu. Poolisiin Oromiyaa tokko yeroo masan ajjeefame achitti. Poolisiin Oromiyaa achumatti ajjeese yeroo achumatti jechuudha. Pilaaniin isaanii wardiyoonni Jawaar osoo Jawaar hiikadhaa jechuunii baate hiikachuuf hin deemun dhukaasa banuuf deeman. Dhukaasa wal jidduutti deemu san keessatti Jawaar ajjeesuuf ture. Wanni Shimallis Abdiisaa itti ergee achitti yaamseef jechuudha. Silaa dhukaasa san keessatti ka Jawaar ajjeefamu. Baqqalaan ajjeefamu. Wardiyoonni isaa ajjeefamu. Kaan itti hidhatanii dhufan maashingaana qawwee gurguddaa jechuudha. Silaa achi jidduutti ka Jawaarii fi Baqqalalleen ijoolleen baay'een dhumattuu jechuudha. Jawaar yeroo masanitti ijoolleedhaan hiikadhaa jee ajajetti kenne. Wanni deemaa jiru akka gaariin tahin argee jechuudha. Maaliif Jawaar ajjeesuuf dhufan achitti. Achi ijoollee hiikkachiisanii Jawaar fuudhanii qabanii deemanii jechuudha. Pilaaniin isaanii kana caalaa ture. Hidhamuu Jawaar qofaa miti. Silaa Jawaar ajjeesuuf turan isaan. Shimallis Abdiisaa tooftaa wannaas yaamee ni mari'anna jee of biratti qabee maaliif mana Jawaaritti itti dhaqan yoo je'amee wardiyoonni Jawaar dhukaasa banu wanni meediyaadhaan deema OMN yeroo sanni jira ummanni akka jiru Finfinneetti garagalee dhufaa jedhanii sodaatan. Tooftaa san baasaniit Abiyyii fi Shimallis Abdiisaadhaa achitti Jawaar ajjeesuudhaaf yaamanii jechuudha. That is their plan. Silaa arra Jawaar hin jiru ture. Jidduu sanitti bataks ልውውጥ ነበር silaa Jawaar achitti ajjeesuun tooftaan isaanii jechuudha. Hidhaan qoraasuma dhiiraati. Dhiiraattu hidhama. Wareega ar'aan tana ijoollee kumaa olittu ajjeefame. Kumaa ol. Wallahi ijoollee kumaa olittu ajjeefame. Guyyaa 5 dabran kana keessatti jechuudha. Dhiini kun isa raffisu Oromoon miliyoona 55 miliyoonni 50 dhumeeti sirna nafxanyaa kan ofirraa darbee Oromoon miliyoonni 5 sun bilisa baha malee Oromoon waan dhaabbatu miti. Duubatti deebi'u mi kana boodaan wanni tokko Oromoo duubatti illee deebisuuf hin ta'u. Haacaaluun hinduune ar'allee jirtuu nuun jechaa jirra. Jirraa jechaa ni jirra jechuudha. Nu wajjin haasaa jira Haaceen. Galaanaa Gaarumallee dubbatee jira. Haacee akka ajjeesuuf pilaan itti baasatan already jechuudha. Haacaaluun gaafni du'u gaafa ummanni Oromoodha wacnee duubatti deebine. Kun waan duubatti deebi'u miti. Gaafa wacee qofa bahee akkas ture.
ajjeeseet inni nam 150 ajjeeseet uummata Oromoo dhaabuuf ture. Nama kumaat walirraan tarkaanfataatti deeme. Waraana nama 11tu ajjeefame haga amma waraanni isaa jechuudha. Garuu nama kumaa oltu ajjeefame qeerroon jechuudha. Irratti dhukaasa bananii jechuudha kanatti uummata. Amboo keessatti namni hafne Harargee Walloo keessatti ABO'dha jedhaniitu Oromoo uummata Walloo ajjeesaa jiran. Onagna jedhanii jechuudha. Mee Rabbi jaati. Boorana keessatti namni Oromiyaa Wallagga keessatti uummanni hafne. Namoota baay'eetu dhumate jechuudha. Intarneetiin muramee jira. Akkaataan itti communicate biyya godhu hin jiru. Reeffi walirra tuulamee ture. Namuutu bahee awwaalatee nama reeffa reeffa qeerroo ka isaan ajjeesan guyyaa 3 ala ciisetu jira reeffi 4 days 3 days bakka rashaname dargiinu akkana naman goone bakka rashaname ciisaa turetu jira reeffi ilmaan Oromoodha jechuudha. So kanaafu yoo dhiirate silaa Tigraay ammaan tana filmaata godhuudhaaf deemtu kanatti yoo dhiirate waraana itti maan ergin nama miliyoona meeqatti yoo dhiirate garuu ilmaan Oromoo achi isa galchan nafxanyaa gammachiisuuf jecha ilmaan Oromoo lafarraa fixee jechuudha. Hirrafnu rafuufis hin teenye. abadan rafuufis hin teenye. Hamma dhumaatitti rafuufis hin teenye nuti. Kanuma. Jabaadha. Waan kana dura haasahaa ture hunda jijjiiree kana hunda uummata Oromoo godhe. Sanirraan immoo diaspora biyya alaa jirtutti dhaadata. Wafaffeen kun dhiiraamaan dhufne warra biyya alaa jirutti nutti dhaadatti namittiin abiyyaaniin takka maalii isiitiin beekamti. Qof qaafaa kijibdu biyya keessaa Oromoo dhaabuu hin dandeessu nuti warra biyya alaa nu dhaabuu nu dhiisiti. Halkanii guyyaa Facebook keenya report godhan. Facebook nurra cufsisiisuudha. Halkanii guyyaa ta'anii aktivistoota biyya alaa jiran halkanii guyyaa wanni isaan godhan Facebook keenya cufsiisuuf report godhu. Barreessan jira gara Facebookaati.